Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Yeroo ammaa Oromiyaan roga adda addaatiin muddamtee jirti. Barattoonni Oromoo gaaffii mirgaa qabxiilee adda addaa of keessaa qabu kaasanii fincilatti jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa lafa naannoo Finfinnee jiru babal'isee mootummaa bulchiinsaa naannoo magaalaa Finfinnee jala galchuudhaaf karooraa fi maastar pilaanii inni qopheesseen kan wal qabatee fi akkasumas bulchiinsa gaarii fi jiruuf jireenya wajjiniin kan wal qabate mirga dhabiinsa waliin kan wal qabate rakkina Oromiyaa keessatti waggoota dheeraadhaaf kuufamaniin kan walitti hidhate fincilli guddaa gaggeeffamaa jira. Miidiyaalee garaagaraa keessaan akkuma hubachuun danda'ametti fincilli duraa naannoo Jimmaatti akka eegalame ni beekama. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti fincilli kun ka'ee sababa kanaan barattoonni hidhamanii barattoota sanas barattoonni gamtaadhaan dhaqanii haga hiiksisuutti ga'anii kaan isaanii ammallee akeekkachiisaa keessa akka jiran odeessa arganne ni ibsa. Sana booda wal qabatee Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Mattuu, Yuunivarsiitii Amboo, Adaamaa, Haromaayaa akkasis jedhee yeroo ammaa kana gara manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa piripaaraatooriitti ce'aa jira. Mootummaan immoo haala kana qalbiidhaan waan hubatee fakkaatu. Gama hundumaan humna waraanaa fi humna tikaa akkasumas dafee qaqqabaatti bobbaasuudhaan barattoota reebsisaa fi hiisisaa jira. Kun immoo fincila kanayyuu bifa biraatiin dhalchaa jira. Mee iddoo dura dubbiin kun ka'ee Yuunivarsiitii Jimmaarraa barataa ammaaf maqaa isaa waamuu hin barbaachifne tokko waliin gaafiif deebii godheen jira. Waan inni nuu kenne guutummaa isaa akka armaan gadi isinii dhiyeessina dhaggeeffadhaa jenna. Yuunivarsiitii Jimmaarraayyuu. Yeroo ammaa kanarratti maaltu deemaa jira Oromiyaa keessatti? Haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti deemaa jiru akkuma addunyaanis gurraa qabu akkuma nutis beeknu akkuma nutis geggeessaa jirru haalli jiru haala fincila diddaa garbummaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee barnoota olaanoo yuunivarsiitota garaagaraa keessatti kaasaa jirantu Oromiyaa keessa jira. Oromiyaan gama tokkoon kanatu jira. Gama biraatiin immoo gaaffiin kun akka dhalatu wanti ture keessa dhimmi ijoo inni guddaan dhimma Finfinnee fi haala waliigalaa jiruuf jireenya uummanni Oromoo gama siyaasaa gama dinagdeetiin uummanni Oromoo keessa jirutu fincila diddaa garbummaa amma keessa jirru kana kaasee jira. Maal fa'aa gochaa jirtu? Mee eessatti fincilli kun ka'e? Fincilli diddaa garbummaa kun qeerroo dargaggoota Oromootiin garee hooggansaa qeerroo dargaggoota Oromoo godina dhiha Oromiyaatiin eegila gaafa guyyaa 11 irraa eegaluudhaan kan inni Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti kan inni eegale akkumarraan hooggantoonni fi dargaggoonni Oromoo qeerroon dargaggoonni Oromoo waggaa afurii oliidhaaf walii ijaaraa turan Oromiyaa keessatti itti fufuudhaan wal harkaa fuudhanii walitti dirmatanii Oromiyaa keessatti bifa qindaa'ee fi haala addunyaa fuulduratti fudhatama qabuun fincilli diddaa garbummaa kun haalaan kan inni amma Oromiyaa keessatti qabatee jiru. Yuunivarsiitii Jimmaa irraa eegalee yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran kan akka achumarraan gara yuunivarsiitii Harammayyaatti ce'ee yuunivarsiitii Harammayyaarraan gara yuunivarsiitii Ambootti ce'ee yuunivarsiitii Amboorraan gara yuunivarsiitii Wallaggaatti ce'ee yuunivarsiitii Wallaggaarraan guyyaa har'aa kana godina Iluu Abbaa Booraa yuunivarsiitii Mattuu keessatti fincila diddaa garbummaa guddaadha kan dargaggoonni keenya gaggeessaa jiran. Barattoonni keenya dhaabbilee barnoota olaanoo keessa jiran rakkoo uummata keenyaas nutu hubataa. Uummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Yeroo ammaa kanatti immoo lafti handhuurri lafa uummata keenyaa kan taate Finfinnee nurraa fuudhamaa jirti. Finfinnee irraa uummanni keenya baroota dhufaa darbaa tajaajila barbaachisu takka argatee hin jiru. Tajaajila barbaachisu Finfinnee irraa uummanni keenya argachuu qaba jechuudhaan fincilli kun haala kanaan kan inni Oromiyaa keessatti qabatee jiru yeroo ammaa kana. Dhimmoota amma naa tuttuqxe kana akka deebisaniif eenyutti isin kan gaaffii dhiyeessaa jirtani? Nuti barbaannuuf gaaffii keenya qaama yuunivarsiitii qaamni yeroo ammaa kana yeroo hubattee ilaaltu yuunivarsiitii bulchaa kan jiru pirezidaantonni yuunivarsiitii hundayyuu miseensa paarlaamaa biyya kanaati. Miseensa paarlaamaa biyya kanaa hamma ta'anitti itti gaafatamummaa guddaatu dhimma uummataa irra jira waan ta'eef rakkoo uummataa kana dhaggeeffatanii deebii kennuu qabu jedhuun gaaffii keenya karaa mirgaaf dimokiraasii ta'eetiin iyyannoo qopheeffachuudhaan iyyannoo irratti gaaffii keenya tuquudhaan kan nuti barreeffannee iyyata
hooggantoota yuunivarsiitii hundatti kan iyyanni barattoota Oromoo dargaggoota Oromoo kan inni galaa jiru isaan fuudhanii nuti aangoo isaanii isa bakka bu'insa isa miseensa paarlaamaa ta'anii jiran ofirraa mulqanii isaanumtillee nuti pirezidaantii yuunivarsiitiiti malee akaadaamikaal parpasii yoo ta'e malee nu isa kana deebisuu hin dandeenyu qaama dhimmisaa laallatutti finii dabarsina maleedhanii haala kanaan gaaffii dargaggoota Oromoo kan isaan keessummeessaa jiran. Gaaffiin keenya bu'uurisaa inni guddaan uummanni keenya yeroo irraa gara yerootti dhiitamaa reebamaa biyya baasaa irratti lakkisaa irraa fudhatamaa keessaarraa buqaa ilmaan isaa qabamee mana hidhaatti guuramaa manguddoo daa'ima dargaggeessa namoota giddu galeeyyii otoo hin jedhiin yeroodhaa gara yerootti sababii ilaalcha siyaasaatiin ati dhimma Oromoo irratti uummata irratti ijaaraa jirti jechuudhaan uummata keenya mana hidhaatti guuraa turanii inni kun nurraa dhaabbachuu qabaadha. Namoota keenya haala kanaan hidhamanii jiraniif illee yeroo atattamaan akka mana hidhaa keessaa gadi gadhiifamanidha gaaffii nuti gaafachaa jirru. Inni kan biraa Finfinneen bulchiinsi Finfinnee mootummaa federaalaa fi mootummaa naannawaa Finfinnee inni jedhamee jiru kun atattamaan diigamuu qaba. Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Finfinneen Oromiyaadhaan buluu qabdi. Uummata Oromootiif tajaajilli barbaachisu uummata Oromootiif Finfinnee irraa kennamuu qaba. Wanti ajaa'ibu seerri biyya sanaa keewwanni 49 muraan 5 akka jedhutti Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi lafa handhuura Oromiyaa waan taateef faayidaa addaa gama bulchiinsa walitti hidhatuu fi gama qabeenyaa uumamaatiin uummata Oromootiif kennuu qabdedha seerri. Heerri isaanii kan isaan ofii isaanii tumatan. Heerumti kun illee hojiitti nuuf hiikamuu qaba jechuudhaan iyyannoo keenya keessatti fuudhee kaayyoon amma fedhii uummata keenyaatiin alatti fedhii keenyaan fedhii beektota keenyaatiin alatti Finfinnee babal'inna guddina magaalaa Finfinneetti jedhanii magaalaawwan Oromiyaa naannawaa Finfinneetti argaman Finfinnee jala galchuudhaaf jedhanii seerri nurratti tumamaa jiru kun illee dhaabbachuus qabaa hin fudhannu nuti kan nuti barbaannu erga Finfinneen Oromiyaa jala galtee sanaa booda waa'ee guddinaatti kan adeemamu harka namaa keessatti Finfinneen haa guddattu Finfinneen akkas taate maaliin hiikan qabu. Dursa Finfinneen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Sanaan booda bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waa'ee guddina Finfinnee dubbachuu qaba jenneetu kan nuti jechaa jirru. Inni gama biraa uummanni keenya yeroo irraa gara yerootti qabinsa mirga dhala namummaallee dhabuudhaan qabinsa mirga dimokiraasii dhabuudhaan uummanni keenya miidhamaa ture miidhamaa jira kun atattamaan akka nurraa dhaabbatudha. Yeroodhaa gara yerootti yoo daawwattee ilaalte Hayilee Sillaasee irraa eegalee yeroo ammaa kanallee barattoonni Oromoo yeroo isaan barnoota karaa ittifamantu jira. Ittisni barattoota keenya irratti godhamu kun nurraa dhaabbachuu qaba. Barataa tokko nama boru lammii biyya qabu lammii biyya bakka bu'uu danda'u lammii biyya faluu danda'u tokko har'a barnootarraa ari'anii jijjiiramni hin jiru guddinni hin jiru guddinni akka kanaan dhufus hin jiru. Kanaafuu haala kana mormuudhaan kan nuti kallattii hundaan labsii walii labsinee waamicha fincila diddaa garbummaa goonee kan nuti amma karaa nagaatiin biyya keessatti warraaqsa gaggeessaa jirru. Mootummaan naannoo Oromiyaa waliigaltee waa'ee maaster pilaanii sana hojiirra oolchuun murteesseera kan jedhu odeeffannoo qabna. Wanti isin immoo mormaa jirtani kun akkamitti ilaalama? Kun tasumallee wanta ta'uu hin qabnee fi waan nuti fudhanne waan nuti hin deeggarre haalli kun haalli murteessaan amma dabarsaa jiran kun immoo caalmaatti uummata keenya hundeerraan kaasee akka inni mirga isaatiif falmatu akka inni qe'ee isaatiif falmatu akka inni dachee isaatiif falmatu hangodhudha. Hojiidhuma isaaniiti kan gara fincilaattis uummata iyyuu oofaa jiru otoo uummata keenyaaf gaaffiin uummata keenyaa karaa nagaa kan deebi'udha ta'e otoo furmaanni karaa nagaa kan kennamuufidha ta'e doos kun hin dhufu amma immoo haalli inni kun hundeedhaan fincila kan kaasuu fi uummata Oromoo akka inni falmatu kan godhudha. Murteen kennamaa jiru nuti hin fudhannu akka dargaggoota biyya kanaatti akka beektota biyya kanaatti hin fudhannu nuti murtee kana balaaleffachaa jirra. Kanuma balaaleffachuudhaan guyyaa har'aallee hiriirri guddaan kan dargaggootaa fi barattoota Oromoo yuunivarsiitii mattuu gara dargaggoota 6,000 olitti lakkaa'amanii hiriirri guddaan gaggeeffamaa jira. Yuunivarsiitii Bulee Horaa irratti guyyaa har'aa kana haala ho'aa ta'eetiin hiriirri guddaan gaggeeffamaa jira. Fincilli diddaa garbummaa bakkaa gara bakka yeroo irraa gara yerootti bakkaa bakkatti haalaan qabachaa jiru kun jabaatee itti fufee mirga uummata kanaa waan kabachiisuu danda'uuf uummanni kun illee keessatti qooda fudhannaansaa olaanaa ta'aa waan dhufeef uummanni kun jijjiirama barbaada nuti jijjiirama barbaannaa nuti dimokiraasii barbaannaa nuti nageenya barbaannaa isa kana gonfachuudhaaf immoo falmachuun har'adha waan ta'eef jennee akeeka amma murtee darbaa jiru kanallee balaaleffachaa jirra. Yoo ilaalte kana keessatti yeroo ati dhugaadhaaf falmattu yeroo ati mirga keetiif
jettee dubbattu warri humnaan warri afaan qawweetti amananii afaan qawweetiin biyya bulchaa jiran takkaa duubatti siif garaa hin laafanii kun egaa jalqabuma yeroo fincilli diddaa gabrummaa kun yuunivarsiitii Jimmaa keessatti eegale yuunivarsiitii Jimmaarraa humna waraanaa mooraatti galchuudhaan humnaan mooraa galchuudhaan poolisii federaalaa fi poolisii humna waraanaa magaala Jimmaa keessa jiru mooraa dhaabbilee barnootaatti seensisuun barattoota konkolaataadhaan kan isaan guuranii guyyaa lamaaf kan isaan to'annaa ala oolchanii haala kana egaa beektaa haala baay'ee rakkisaadha. Inni kun immoo deemee amma gara yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis haala wal fakkaatu haalli ta'ee yuunivarsiitii Wallaggaa fi yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoonni miidhamaniiru, reebamaniiru, baay'een qabamanii hidhamaniiru. Fincilli kun immoo yuunivarsiitota kaan keessattis haala wal fakkaatu karaa nagaati. Uummanni sagalee isaa dhageessisaa jira. Dargaggeessi sagalee isaa dhageessisaa jira. Haala kana haalli jiru haala wal fakkaatu kanaan haalli sochiin amma biyya keessaa itti jiru sochiin kun gara dhaabbilee barnoota sadarkaa lammaffaa sadarkaa tokkoffaatti gadi bu'ee uummanni illee akka irraa qooda fudhachuutti jirudha. Akeekni amma itti adeemaa jiru. Haga yoonaatti barataan hidhame meeqa akka ta'e kan miidhame meeqa akka ta'e waliigala wanti beektan jira? Baay'eetu jira amma maqaa sii kennuudhaaf iyyuu hin danda'ama. Amma waan fudhattee ilaaltu yuunivarsiitii Wallaggaarraa gidduu kana barattoonni hedduun rukutamanii hospitaala galanii gara baay'inni isaanii gara barattoota 12 kan ta'u rukutamanii hospitaala galanii jiru. Barattoonni gara 25 ol ta'an hidhamaniitudha kan isaan jiranii humna waraanaatiin qabamanii yuunivarsiitii Jimmaarraa barattoota 15 ol ta'antu qabamee hidhamee warra kaan maqaalee hin arganne isaan kun warra nuti maqaa arganne karaa kallattii garaagaraatiin gabaasaa turredha. Barattoonni 8 ammayyuu yuunivarsiitii Jimmaarraa ni ari'amtu jedhanii barattoota waarniingii keessa jiranidha. Sababiidhuma gaaffii mirga abbaa biyyummaa kana gaafataniif gaaffii dimokiraasii gaaffii nagaa sababa gaafataniif barattoonni kun waan si ajaa'ibu karaa nagaa ba'anii karaa nagaa ijannoo isaanii dhageessifatanii karaa nagaa sagalee isaanii dhageessifachaa kan jiranidha malee dhagaan darbanne qabeenyaa tokko hin miine mirga nama dhuunfaatti illee hin buune. Ammas taanaan uummanni Oromoo dargaggeessi Oromoo mirga nama dhuunfaatti bu'uun qabu karaa nagaatiin sagalee isaa dhageessisuu mirga isaatiif falmachuudhaaf immoo yoomuu rafee buluu hin qabu harka wal qabannee ka'uu qabna jechuun barbaada. Dhaamsa isin dabarsitanoo jira? Hin jira nuti kan nuti jechuu barbaannu uummanni Oromoo beektonni Oromoo qarqara dhaabbatanii Oromoon kana rakkate jechuu miti keessa seenanii uummata ofiitiif falmuu mirga ofiitiif falmachuudha. Kan nu baasuu danda'u yeroon falmatan ammadha. Yeroon gamtaadhaan ka'anii dhaabbatanii dargaggeessa cina dhaabbatanii dargaggoo ofii qabatanii manguddoo ofii qabatanii intineedhaan ammadha waan ta'eef isa kana hubatee uummanni keenya bakka jiru dhimma kanarratti hirmaannaa isaa gochuu qaba, hirmaachuu qaba. Manaa baanee falmachuu qabna, manaa bahuudhaa qabanii hiriirri fakkaataan akkasii kunillee biyyoota hambaa garaagaraa keessatti illee qophaa'uu qaba. Isaanillee hiriira kana qopheessuu qabanii hiriira kana keessatti qooda fudhachuu qabanii sagalee uummata kanaa kallattii danda'an hundaan dhageessisuu qabanii ijannoo nuu gochuu qabanii mirga namummaa mirga dimokiraasii dhabnee qe'ee keenya irratti dhiitamaa qe'ee keenya irratti hacuucamaa waan jiruuf hacuucaa kana jala bahuudhaaf uummanni Oromoo bakka jiru kamiiyyuu ilaalchaan amantiidhaan haala fedheen osoo waliin qoodiin harka wal qabatee ka'ee dhaabbatee falmachuu qaba. Ammallee warri murtoo Oromiyaa irratti dabarsaa jiran kun dhalootaan yoodhaa qoranne dhiigi dhaloota isaanii warra rakkoo qabudha. Warra haadhaan yookaan abbaadhaan warra saba biraarraa dhalatedha malee warri murtoo dabarsaa jiru kun ilma Oromoorraa dhalateetu Oromiyaa irratti lafa Oromoo irratti ka'ee Oromoo irratti murtoo akkasii dabarsaa jira miti. Isa kana wal hubachuudhaan uummanni keenya wal cina dhaabbatee harka wal qabatee dhaabbatee falmachuu qaba uummanni keenya amma. Haa ta'u fayyaan haa ta'e ulfaadhu. Hayyee ulfaadhaa sinillee.